Lammaffaa moototaa boqonnaa lamaa lakkoofsa 19 dubbiin naannee walii wajjin gaaf tokko namoonni mandarichaa Elsaa'iidhaan yaa gooftaa kunoo akkuma argitu mandarichi illee iddoo ba'eessatti ijaarame garuu bishaan isaa gadhee waan ta'eef dubartoota irraa ulfa hin baasa jedhan. Inni immoo waciitii haaraa soogidda keessa buusaatii anatti fidaa jedhe. Isaanis waciiticha isatti hin geessan. Inni immoo gara burqituu bishaanichaa dhaqee soogiddichatti darbate. Waaqayyo ani bishaan kana bishaan nagaatti geeddareera. Egaa bishaanichi deebi'ee waa hin ajjeesu. Ba'aa ulfaas dubartootatti hin fiduu jedha jedhe. Akkuma Elsaa'iin dubbate bishaanichi hamma har'aatti iyyuu bishaan nagaa ta'ee hin hafe. Eeyyee. Har'a galgala Waaqayyo maalan jedha jennaan ganama narraa baqachuurra natti baqadhu jedhii ergetti naan jedhe Waaqayyo. Har'a galgala immoo akka jedhiin naan jedhe. Ee uffata argaa kana. Erga natti baqattee immoo mata duree lamaffaatti qaxxalee erga natti baqatteeti kun inni mi'eessu si keessa jira. Mata duree kana akkan barreessanii barbaada. Inni mi'eessu si keessa jira. Jecha kana warri waa barreessuu dandeessan barreessamee wayiif ta'a gaaf tokko dhuga baatiif si fayyada. Mata dureen koo galgala kana inni mi'eessu si keessa jira. Akkos hin beektan as nordofa sirriitti dhiqatti qoon qaba. Akkos hin beektan kutaan kana keessatti kan ani amma isinitti hin barbaadu waa'ee sami'eessuuf waa'ee sami'aawuti. Haa ta'u gan Elsaa'iin nama Waaqayyo akka ta'e beektu jara tokkotu mandara garaa garaa irra tutturan iddoo hedduu iddoo garaa garaatii namoonni walitti qabamanii mandara tokko keessa jiraatu. Mandara isaan keessa jiraatan sun iddoo ba'eessaa gaariidha. Idduma namatti tolutti ijaarame. Ilaa na hordofi sirriitti adaraa Waaqayyo. Yoo barreessite barreeffadhu warra kaan dhaggeeffadhaa. Iddoo xuruutti ijaarame. Komiin qaban. Daandiin irra hin baane, ibsaan irra hin baane yookaas immoo mootummaan mandarri kun diigamu hin jenne rakkoo hamaan mandarichatti kee tokkoyyuu hin jiru. Nagaadha mandarichi. Mandaricha keessa nagaatti gabiitti jiraatu, nagaatti jiraatu, gammadoodha. Mandarichi iddoo ba'eessatti ijaarame ta'eeraaf baay'ee gaariidha. Safara bareedduu, safara gaariitti ijaarame. Haa ta'u gini guyyaa gaaf tokko taa'anii namni takka yeroo umurii jiraatu keessatti waa argaa deema waan ta'eef utuma jiraatanii rakkoo tokko arguutti ka'an. Bishaan mandaraa isaanii keessa jiru bishaan nagaa miti. Bishaan hadhaadha. Namni immoo bishaan malee jiraachuu akka hin dandeenye beektu. Ibsaa malee illee jiraachuun hin danda'ama. Bishaan malee garuu jiraachuun hin danda'amu. Jarri kun waan hundumtuu gaariidha. Bishaan isaanii garuu badeera. Ameen. Bishaan isaanii waan badeef taa'anii ilaallaan rakkatanii isuma dhuguu isa gaafa dhugan dubartoonni hin ulfaa'u malee harkatti hin baatan. Hin ulfaa'u harkatti hin baatan. Garaatti baatu harkatti hin baatan. Maal godha? Ulfarraa baasa. Bishaan hadhaadha. Wanta akkatan qorade sittanii hima. Bishaan sana maaltu hadheesse laata jedheen qoradhe. Bishaan sana kan hadheesse waaqa xabaaree miti laficha. Seexana dha'ee miti laficha. Bishaan sun akka hadhaa'u kan godhe maa inni ennaa jettal akka jedha seenaan. Lafti isaan irratti mandara ijaarratan sun lafa namoonni dur albuuda baafatanidha. Iddootti mandarri sun ijaarame lafa albuudni jirudha. Albuuda jira jala isaa jechuudha. Albuudni jala waan jiruuf bishaan achi keessaa yeroo burqu albuudaaf wajjin waan wal makuuf biyyoon lafa sanaa albuuda waan ta'eef bishaan sana mi'aamoo hadhaa'aa godha. Sababiin isaa albuuda lafa keessaa sanatu akka hadhaa'u godhe jedha seenaan. Bishaan lafa sanaa akka hadhaa'u kan godhe waaqattu abaare miti, seexanatu abaare miti. Bishaanichi albuuda wajjin dhaqee kontaakti wal godha. Albuuda laficha keessa jirutu bishaan sun akka hadhaa'u godhe malee Waaqayyo sin abaarree seexanni sin abaarree bishaan lafa keessaa burqeedha. Rakkoo biraan qabu albuuda uumamaa laficha keessaatu bishaanicha hadhaa'aa taasise. Egaa albuuda uumamaa iyyuu haa ta'u iyyuu malee bishaan sun hadhaa'eera moo hadhaa'uun? Hadhaa'eera. Bishaan sanaaf furmaata kan ta'u amma maal? Mi'aawudha. Bishaan hadhaa'e kun mi'aawuudhaaf maaltu barbaachisa? Doktoroonni dhufanii ilaalaniiru. Warri waajjira bishaanii dhufanii ilaalanii ta'uu danda'a. Warri waajjira bishaanii dhufanii waan garaa garaatti godhanii bishaan sun hadhaa'uu hin dandeenye. Garuu mi'aawuu hin dandeenye. Qaamni dhimmi ilaallatu bishaan sana ilaaleera.
sababiin isaa maaliif mandara waan ta'eef waan baay'eetti leqalliru ta'uu danda'a. Bishaan sun garuu mi'aawuu dandeenya. Maaliif jalumaa lafa keessaa gaafachuun dhufu albuuda lafa keessa jiru wajjiniin wal makee wal nyaatee jechuun gaafa dhufu hadhaatee jechuun baa waan ta'eedhaaf qaamni kamiyyuu bishaan sana mi'eessuudhaaf carraa hin arganne waggaa dheeraadhaaf waan furmaata dhabe kanatti nama waaqayyoo tokko waaman iyyannoo dhiyeeffatan warri iyyannoo dhiyeeffatan waan durdursi wajjin ture har'as irraa dhaabbata. Tu dammaqxee gaarii galtee rafuun kennaaf waldaatti rafin. Otoo seexanatu bishaan sana hadheesse ta'e maqaa gooftaa Yesuusiin bishaan kana gadhiisi deebiirraa jennaan bishaan sun mi'aamoo mi'aawu mi'aa ture sila. Otoo waaqa hadheesse ta'e yaa waaqayyo araara nuu godhi bishaan kuna mi'aawin. Amma garuu waan uumamaati. Waan uumamaati. Furmaanni hin jiru. Libora yitakuu walayita. Bidhan bisimuun alana waaqayyo na dhaggeeffadha. Gara dhumaatti waa argitu. Amma gaa bishaan hadhaa'e waan mi'eessu abame. Akkamitti akka inni hadhaa'e barame. Akkamitti akka inni mi'aawu garuu wallaalame. የሰማችሁ ነው ነጋርቶ አከሚት ተከናጣ ባራም አከሚት ተከንም ያው ገሩ ወላላ namni baay'een akkamitti akka manaa ba'e beeka akkamitti akka dhufee jiraatu garuu wallaalee namni baay'een akkamitti akka barate beeka akkamitti akka buddee argatu garuu wallaalee namni baay'een akkamitti akka mana jaaral barateera mana waattiin jaaru garuu dhabeera. namni baay'een akkamitti akka makiinaa oofan barateera waan ittiin makiinaa bitee oofu garuu dhabeera. simuun rakkoon kun ergi barame booddee furmaata tokko yaadan mucaa namichi tokko jiraan nama waaqayyo bara kana keessa dibee kaas tokko jiraan akkoo keessan enal Elsaa'i kan jedhamu tokko waaqayyo karaa isaa waan nutti dubbata or waa hojjeta isa barbaannaan sanaan booda namoonni wanda dhaqan Elsaa'i jira Elsaa'i enal nagaan sifatoo tam jirta akkamma kana tigaa qooma'anii fi amaariffaan ta'uu yoo baate gaa Gizaabeer sautu sanam oriin fumaannat fakkaata nama waaqayyo tam jirtu Elsaa'i nagaa galata waaqayyo waa rakkanne nuti mandarri keenya jiran mandarri keenya lala iyyannoo tokko miti iyyannoo mandaraasi naan rakkatan takkaaluma mandarri kun iddoon isaallee ba'eessa garuu bishaan sana nuun taanedha sinin taane bishaan isaa kanaafuu bishaan kun akka Yesuus Kiristoos bishaan kun akka inni nuu mi'aawu barbaanna waan nuu mi'eessu garuu hin wallaalle bakka wallaaltanii ashee am falatta hin nageenya utuu amantee ta'e ishee amma amin jettee waa ta'eera yaa amma falatta ashee akka gootanii naan ilaala kan naqee iyyate maalo dubbadha xiyyate waaqatu Elsaa'itti memoo seexanatti memoo eewtu iyyate waa dubbadhu gidduu ture fudhatta hoodu akkamitti fudhatu hooduun jeen hoodu akkamidhaa ishi hoodu ergaas hoodu birriish hoskiribsoo hoodu waggaa gaafa yaa akkamitti fudhatu naa mee ugaa yookiin immoo naa kenni kaadhu akkasila hoodush arra gaafa 28 ji'a 7 2016 waan jedha lamarran deebi'u tokkoon dubbadha akkamitti akka baratte beektee akkamitti akka tajaajilaa dhufte beektee akkamitti akka nama taate ol beektee amma garuu wanti baay'een giraasi galee wanti sitti ulfaatee akkamitti immoo akka milkooftu kan mataan si naanna'aa jiru akka jedhee waaqayyo ittan sii dhufeedha.
ganama nan barsiise amma lallaba garuu nu barumsatti nan jala ofaara habarsiisu waaqayyo waan lagashana qoyga rakkoo kun ergi uumame Elsaayi waaqayyo si lagaa waa'ee mandara keenyaa kanaa maal jettaa naani waalan sin ajaju qofa godha maal dagoobaaraa siwi shelvaaraa dokimentii baattee waldaa kee taa'uun gatiin qabu amma waan asiin jedhu go carraafuu ta'a barana waan asiin jedhu godha maayini inni sennaani akaati tokko waciitii haaraa lama soogidda kaya lamaan duwwaa fidaa ennaani maaloo kana cimeeree baabaa godhaniit waciitii fiigan isheen tokko mana waciitii isaa suphee ta'u samaana ta'u hin beekuwan axxee waciitii wayi fiddee dhuftee tokko immoo soogidda fuuteetti naqxee hoodhu kan nama waaqayyoodhani waa'ee hoodhu isaanii miti waan nagarrame qoy waan nagarrame kolfiin malee ilaa kottu asitti ma ilaa kottu asitti ma Elsaayi bichaatu alaa dhufe waciitiin eessaa bahe mana isheetii bahe soogiddi eessaa bahe mana isheetii bahe isa mana keetii bahutu simii eessaa irra galgala baru kena kaftu gurba biya lagi sama tebalak haladi katraba shabara lalla ba malo hinkatara ammas waan gara koon faayira ila kootu asitima ine yegermelni ማለት ነው ana kana jaibe Elsaayi waciitii mana fidenu waciitii mana dhufen jiru soogiddi mana dhufen jiru ila mejolle sagalee bichaatu holiru yaabe koy waan asiabuam gootaannan eeran Haimiyam ingota ana kana jaibe Elsaayi waciitii baatenu ashabom mal masaliti be waciitii mal masaliti be sagalee duwwaatu dhufe lafara irratti hilabosh koy warraja amma namni baay'een ijoollee isa simiyeessu of harkatti baate isa simiyeessu keessa keetti baate alaawaa barbaadda si keessa waaba suma keessa waaba ana kana jaibe wayo sabatti radu kana kaase waaqayyo akere Elsaayi neela waciitii haaraa mana keetii ati naafid ati immoo soogidda mana kee nana geeffadhu soogidda suuqirraa bitaa jedhe moo manumaa fidaa jedhe eessumaa bahe soogiddi suuqii Mustafaati dhufe soogiddi atoomis taraaraa dhufe soogiddi Sumaaleedhaa dhufe isuma kaleessa ishee waxii keessa buufattu isuma ishee kaleessa ittiin buna dhudhu ilaboorabash ilaamee ijoollee waatu na ajaa'ibe ilabadilabajilaboorabash waciitiin manumaa bahe soogiddi manumaa bahe sagaleetu olii dhufe bichaadha sagaleetu olii dhufe ታምናላችሁ ሆይ ይለማንቱ har'a waaqayyo kanaan jedhe daqiiqaa xiqqooti lallabdu keessatti ergaa kana lallabaa turtanii lallabaa beektu ani garuu magaallaxiitu naa ifaayira tiyooloojii miti saayinsii miti ergaa tooliidhaa dhufe inni si mi'eessu manuma kee jira yaa inni nama si godhu suma keessa jira yaa waciitii haaraa ashaboos mamana dubartoonni fiiddelatte maaloo ittete oolu kana nama waaqayyo kunooto shabolonnaan keessa buusaa dheheenna fuudhee dhaqee gara hidhasayyuu walakkaa bishaanichaa miti burqituu bishaanichaa ምን ማለት ነው ገረ መደሳ ወደ ምንጩ ይለመታት ዋት ወጋ ተርባት ለማ ሶደመት ጆርቴ ሀዳ ዋቀዮ ምንጭ ሰራሲ ዳባታ ሲንገል ገላ ሲገላ ወረራ ሲንገል ቦርሲ ገላ ወጋርቱ ሲገላ አና ከንጀሌ ዋላ ተሞሪ ከጎቱ ዲግሪ ማስተር ሲትባት ዋቀዮ አችብት ምንጭ ሰራሲ ዳባታ ይራ
iddoon badee walakkaa miti. Jireenya kee fu'aasitti immoo iddoon badee 2016 miti. Bakki badee 2015 miti. Minci isaarra hidda keerra waatu badee Waaqayyo dhufeen achi siitu qasiin jedha. Taatoo kumala taa hibbima waan nagaa amma ishi qotaa sittima amma gaa waa walii galleera akka barumsaattis akka lallabaattis waa walii galleera or akka beekumsaattis akka haareffamaattis waa walii galleera tokko waxiitiin manaa dhufee soogiddis manaa dhufe soogidduma isa utuu Elsaa'iin hin jiraatiin mana ishee jirutu deebi'ee maal ta'e qooricha ta'e. Gadi aduu asitti mun namatti himin siifaa ifu bichaa malee kan si baasu suma keessa jira. Siifaa ifu bichaa siifaa galu bichaa hinagarree aggaar mucaa baattee iddoo kana dhabattee wayyoo bishaan mucaan koo du'e wayyoo mucaan koo gabuusaa du'e bishaan dheebotee du'etti aggaar boonyaani Waaqayyo laqaa boolla qotaan jenneem eenna aggaar jedhe eennan ija keen bana jedhe. Ijarraa fuudheetu eedella ganaa boolli qotamne burqaasi bukkee jira jedhe. Yeroo akkas galagaltu burqaan ishee bukkee lolaa haayilaandii gatte fuutee waraabbatte okkotee gatte fuutee waraabbatte wayyoo rakkoon ijaa ijji kee amanamuye. Rakkoon ijaam rakkoo jaatiin nisheen gaafa namni ashaboo nagadhu ta'e bukkee ashaboo nagadhu rakkoo jaati rakkoo jaadhaam inni sharaa waxxaru paasterii argee dhaqee bukkee sharaa waxxaru rakkoo jaadhaam ji'a ture waan biraan rakkoo jaadhaam yeroo tokko kophee xaragu anis kopheen xaraga jedhee kan bukkee dhaqee kophee maneef rakkoo jaadhaam jaamaadhaam. Yeroo isheen tokko suuqii gadi baatee mantee milkooftu abaluun milkoofte suuqiin baratte kan isheen suuqii banteef rakkoo ijaadhaam jedhu maramne. Ijji kee gaafa banamu waggaa 20 tsoomtee miti deeqaatu 20tti waa siifa. Nani rakkoo ijaadha namni ijji isaa baname moo naman danqu ofis hin danqu. Sittini basi siraaju ila sumaan hin jirasu ijji kee banamu malee ofiis hin danqamtuu maatii kees hin danqitu. Simuun kaza wacitin dhufeera ashaboon dhufeera ashaboo soo manaa fuudhee waciti soo manaa fuudhee iddoo burqituu bishaanichaa madda isaa minci sarraqee keessuma gadi kaayetu bira akkas deebi'e kadhee akka gootan jedheenaan ለመፋ በአማርኛ ሁለተኛ ለመፋ ከነገ ጀምሮ ኖ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ከነገ ጀምሮ ሳይሆን ከዚህ ሰዓት ጀምሮ እንደ ትላንት አይሆንም ማራ አይሆንም ከዛ ማሎ ጆሌ መስዋገረ ኮዱፋ በኢየሱስን ሰባ ጉዳናና ሰባ ከበጀማናና ዋተኮቱና አጋላ አባሳም ቤኩ መለ ዋቀያ ይጀራ ዋሳ ቀናንጀ ከዛ ከሰቡሴ ዳቃ ወራበዳ ዱጋ ዋንጀት ፈካታ ዱበርቶኒ ከሌሰ ጉጉበት ትያቴ ፍረተ ካላንዲሽ ኦኮቴሽ ፍረተን በሬፈምኒ ማለ ኦኮቴሽ ፍረተ
አንድ ሰው ጮህ እንደ ትላንት አይደለሁም ይበል። ያንቺ ነገር ያንተ ነገር በኢየሱስ ስም እናገራለሁ፣ እንደ ትላንት አይሆንም። ዱበርቶን ነኮቴ ፉቴ ለገትያተ ጉርባ ጋፈሚ አውሞ ደቻሩ ደመለ ቢዮምናም አላንድ በቀደ ዱበርቶን ነኮቴ ጉርቴ ቤቶ ኮቴ ኦኮቴ ቤቶ አዶራ ጋሲ ማጋላት ወን አርተን ፈን ሁንዶ ኮቴ ገትረካት አዳ ባሉ ኮታ ቢሻከነ ሚያይት ማቃመ ዋቀዮቲ ማንከ ሃሚያው ማለ ጣላታ ከድፈ ወራል ማንከ ሃሚያው ማለ ጃሎታ ድፈ ወራል ማንከ ሃሚያው ማለ ወራስ ያባራ ድፈ ወራል ዱበርቶን ወል ዋምቴ ኮቴ ጉርቴ waan mi'aawu kun silaa dafeedhuma namatti fakkaata. Waan dubartoonni lagaa fixuu kaatee fakkaatamu. Tiyaati dubartoonni tiyaati baaloo baay'ee soraa badhutte. Isa kamma yeroo bishaan badee dhufu maal gootu? Yeroo bishaan badee dhufu maal gootu? Bishaan badee dhufu dubartoonni wantinaa keessa boonbaa qaa fixuu kaati. Isa dhaayee mi'aawu immoo kam gootu dubartoonni? Jalalaaf deemsa harkaan isaa okkotee shan natti fakkaata maasterii koo maaloota qaamiti kun sammuu hafuuraatiin gafee hedduu fagoodhaan bishaan badee dhufe mitiin bishaan hadhaa'ee dhufedhaan maaloo waan jala buraayyuu keessatti wanti hadhaa'ee baree mana keetti mi'a. Bishaan badee dhufe tun ta'in bishaan hadhaa'ee mi'aaye. Jala battika. isheen kan okkotee afuruun fakkaata sadii fakkaata tilmaami kamaala tun tilmaam ta'u kunis barraa qaba maca harratti tilmaami ka isheen kan okkotee afur isheen kan okkotee shan ijoollee waan waammatanii waraabbatanii gamaatti maalennaan dhimmi dhugaa namatti hin fakkaatu gaafa waaqayyoon dhiyeessu amma waa tokko sirriitti hima waciitii jechuun la simuun hanfifitee maan baqabteera waciitii haaraa jechuun kakuma farantiin sun kakuma waaqeetti waciitii haaraa nama kakuu haaraa keetti garuu لما فقرن تصبح قلنا شل لكوسة كتر برا كده يصير وماما هارات أيدا وجيتي هارا جتون كقوارا كت وماما هارات أو جتون جتون مال جتون كريستوسيتي لما فا على جو جتون هفورا كلنا بشان جتجيلا مو جتون وجيتي هاران كقوموفا كقوارا تمو وماما هارات كاساس عشبون يوكا سوغيد إني كيسا بيه كقوموفات كقوارا تمو أفورا كلنا كيسا بيه amma ga kotu ragge faddu kotu na keyboardist amma ga waan sii kefita wacitida sogiddan kul kakumo fad na inni kun kaku arat waciti arat umun jedim natnar tuziyati masra baratu naret waciti arat chul kanechul kakumo fad waciti arat kaku arat umama malo sabni ko mandubatu kakuarat umama hara tatanittu karaeu kara yesus umama hara taneamne tuntain hafura qulqullu nurqabuse monu kesabuse ciao ማለት መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። አራምቴ ወጭት ሙሽ ማረፈተና ገልቱ ነው ጫው ግዲም በለ ጫው ትሾ ግዲም በለ ቢትሸት ማተን ሰው ግዲም ማሰራ ማተኒ ማሰሩ ዋ ይዛ ማረፈተና ገልቱ ወጭት እንጀደሙ ስጋው ብቻ ነሙማ ፎኒ ቆፋችሁ ወጭት ያራን ነሙማ ሃራ አዲስ ኪዳን ሰው ማለት ነው። ስኒገላራ ያ ወጪት ያራን ነሙማራ ስንጀደ ሶግድ ያራን ጋሩ አፉራ ቁልቁሉ ቆጥ ይገ ኢየሱስ ክርስቶስን ወጪት ሃራታነ ቱንተይን ኡመማ ሃራታነ ቶክ አፉራ ቁልቁሉ ራንጋሩ ija keenya baname gurra keenya baname harka keenya tiikame miilla keenya tiikame hafuura qulqulluutu si keessa bu'e
ishee kan waan na dubbadha ishee kan waan na dubbadha waciitii haaraan jedha namummaa haaraadha soogiddi jedha hafuura qulqulluudha jedha waciitii fi jedha soogiddi wal keessa bu'ee bishaan mi'eesse namummaa haaraa fi hafuurri qulqulluun wal keessa bu'ee jireenya mi'eesse. Kottukaa sitti maal tokko namummaa haaraadha karaa Kiristoos uffataniitu kunoo inni moofaan darbeera namummaa haaraa uffataniitu namummaa haaraa kan nutti uwwise bee Ajaaksi inni qanne hoomoodhaan miti dhiiga hoolicha fannoo coccobeera sigala laayibbooyi miti hoomoo miti Ajaaksi miti satti leezeri satti shurraaba kee miicitu miti maatti galaasin waan itti waa miicameen beenne dhiigaasitu miicame dhiigaasitu qullaa wattuga amma halandi kun badde semuun gurbaa amma isa kiburriste gartanittu waciitii araaf uumara sinin jedhe amma kunooti kun waan tokko moo waan lama waan lama jikee abana musiin jenne sidaan kun waan meeqa lama Alle Koi መንፈስ ቅዱስ ጀነ ጋፈ ኢይኑ ጋፈ ገንገለኑ ወሪ ዋይ ሳምቤን ስወቀሱ ደንደው ሲማይ ነምኒ ክርስቶስ ይተመደብ ነምኒ ክርስቶስ ይተነመነ እላ ከነ ለመኒ ኦቶን ሸከነ ዲቴን ፈጎቡሳ ሞቱን ሰካሪ ዲቴን ፈጎቡሳ ካምቶን ጫብሳ ኢሳ ዋ ጉቴ ጅሩ Oto nama kennani oto keessummaaf kennani kana kennu moo kana kennu oto dhiitani kana moo kan nama miidha ishi keessummaaf osa qamoo san qabne kennu ishi ammatun kana lamman ciibsee irra dhaabbadhe kameen dafee miidha right hod Devika amma masi gorsaa himaa sabadan maal taatati Torbiara di ben famu ango lenyi kenna fer ka kasgora chufi ila ka ben ila baruk ila ka baruk ila guyar ati kase waje chufani ya abban nama tokortina malates guyar ati kase wanje wa qayyumti duwasin godin ugawa qayyo settim gamo qabatti afura qulqullun qabdechun kanechurati እውነት ነው ኡጋዮ ናሶም ነማይናሳን ጥያራን ደምት ያፉር ቁልቁሉን ከሰ ከንገደር ታናን ካናቲ ካናሜ አነምት ቅሌሰ ከነ ጎላለ እላ እላ ከን ፊዱ እላ እላ ሲ
Hafuura qulqulluu nuyi gaafa hafuurichaan fudhatini akkas turre. Hafuurichi garuu nu ulfeesse. Giddii deemaa. Hafuurichi garuu nu kabache. Akkan dhufee fuula keessan dhaabadhu kan na godhe COC darbeen qabuun. Kana malee abbe. Hafuura qulqulluu jechuun habbee. Hafuura qulqulluu jechuun buna jabanaa jechuun miti. Hafuura qulqulluu jechuun COC kutaa 12 miti. Hafuura qulqulluu maaliiti? Hula baba. Akkas babbareennee gaafa as teenyume waggaa baay'ee bishaan inni qanne nurraan bareenne. Hafuurichi si keessa gallaan garuu fokkisaa kee bareede. Si kelaasiif. Suufii arii fi waan si todhamee fi uffata bareedaa dhattee suuqirraa hambattee bareedde miti mati. Saafuu hafuurichaa. Seexanni akka kanaa nu gochuutu barbaadu akka kanaa. Kashee kanaatu seexanni nu gochuu barbaadu. Wal fakkaatti maqaan ishee laandii lamaan ishee iyyuu waan dhabdeen qabdu tokkuma. Garuu keessan jiru malee. Waay si keessaa jiraatu harraaka. Hin dandeessaa iyyuu hafuura qulqulluu jiraatu. Na keessaan dhabamiin jedhi al tokko. Kabaja keetiyoo. Ulfina keetiyoo. Simboo keetiyoo. Bareedina keetiyoo. Miidhagina keetiyoo. Namni jetti hafuurri qulqulluun akka kanaa si keessaa jiraatu. Waciitii qullaatu hin ta'in waciitii soogidda baatu. Qabaam. Duwwaachuu isa kana. Waciitii duwwaachuu kana. Inni soogidda baatu garuu kana. Sin eebbisa maala. Amma gakottu waan sitti maa. Akka kanaa taatee tudduu barbaadde dhatte nama miti seexannuu dhimma keen qabu. Dhugaadha kun. Seexannuu sitti hin bu'u. Nagaa kee jiraatta. Seexannuun jedhe karaa kee hin ba'u. Laa baatiyaa. Ammatuun kana nama wal bukkee buuse ammas nama hodhiisaa. Ammatuun kana nama wal bukkee buuse. Simbirroon tu dhufte kamiin jaallatti? Seexannuu nama cimaa jaallatti jenne miti. Seexannuu nama cimaa barbaaddi. Simaan na dhaggeeffadhu. Yesus Kiristoos mee tokko dukkana ifatti si baase. Lama dhiigaan miice si qulleesse. Sadi hafuura qulqulluudhaan si guute. Tokko dukkana ifatti si fide. Lama ifa keetti dhiigaan si miice. Sadi hafuura jireenyaa sitti dhangalaase. Amma warri hafuura qulqulluu qaban ulaagaa tokko malee iddoo galanii milkaa'u. Dhugaa moo soba? Hafuurri qulqulluun milkaa'insa namaa hin taamoo ta'u. Amma mee nama ofii koo iyyee galuun barbaadu. Sitti seef gochuun barbaada. Guyyaa borii jalqabdee waan tokko malee humna hafuura qulqulluutiin wayitti milkaa'e. Nama shantamiin jedhame laa maaloo Yesuus ilma Waaqayyoo. Humna hafuura qulqulluu si keessa jiruun ijji kee abanamu. Waa fageessii ilaalchi. Waa fageessii xiinxali. Waa fageessii argi. Nam tokko iyyee inni na keessa jiru jedhime. Jedhamayyuu. Isa mi'eessuudha. Eewta waasaa. Dhaggeeffadhu. Ati nama haaraa siin jedheeraa hafuurri qulqulluun si keessa jira siin jedheeraa. Amma gabaa sitti hima. Sila maalan jedhe mata duree koo. Mata duree koo maalan jedhe. Maattan. Isa mi'aawu hin jenneen. Maattan. Isa mi'aawu moo isa mi'eessu? Inni mi'eessu eessa jiran jedhe. Ala kanaa moo keessa kanaa jira? Inni barbaachisu keessa moo ala jira? Ish hafuurri qulqulluun eessa jira siin? Isin mana qulqullummaa eewuti. Isin mana qulqullummaa eewuti jedha. Hafuurri qulqulluun eessa jira jedha. Sin keessa buufatee jira jedha Qorontos 1:3 irratti. Eessu waan sitti. Hafuurri qulqulluun si keessa jira jechuun isa mi'eessu si keessa jira jechuudha. Dookimentii kee isa mi'eessu moo isa mi'aawu qabudha.
barumsi baratteefit isa mi'eessuudha moo isa mi'aawuu qabudha? Inni mi'eessu eessa jira? Inni mi'aawoo si harka dhaggeeffadhu. Dookimentiin isa mi'eessu hin ta'in isa mi'aawuu qabudha. Isaan dhaa'edha. Dookimentii baadhee nu jiidhame. Ina dhaa'e moo mi'aaye? Isaan dhaa'edha. Kanaafuu maal ta'uu qaba ree? Mi'aawuu qaba. Manjaa fi kaadii baadhee nu jiidhame. Isaan dhaa'e moo isa mi'aayedha? Kanaafuu maal ta'uu qaba? Inni mi'eessu immoo isa ree? Elaa sii galee reefu. Inni harka kee irraa baattee boossu isaan dhaa'e moo isa mi'aaye? Isaan dhaa'e. Inni mi'eessu isa irra. Amma suma keessa ba'ee hojjetaa. Ashaboon eessaa ba'e jenni? Ashaboon eessaa ba'een? Hafuurri qulqulluu eessa jiran? Si keessaa ba'ee waa jijjiiraa? Hodhuga harka namaa iddoo irraa kaatee. Fixeera man yabbaa kee cufan. Amma inni mi'eessu. Baruu kendeebsi ol kase dhaamma inni mi'eessu si keessa. Inni mi'aawu si harka. Yesus gooftaadha kaa. Inni mi'eessu si keessa. Inni mi'aawu qabu garuu si harka. Amma waan ati baattee jooraa jirtu isa mi'eessu si keessaa ba'a. Isa mi'eessu si keessaa ba'a. Isa mi'eessu si keessaa ba'a. Sagalee guddaa yeroo sadii akka jedhame inni mi'eessu na keessaa ba'a jedha. Tokko. Lama. Sadii. Wanti na harka jiru immoo mi'aayeera jedha. Abbootii lallooftee naaseen amantii naaseen inni mi'aawu na harka jira jedha. Waan si harka jiru mi'aawu firi barruuke tokko lama sadii guyyaa ja'a gidduutti mi'aayeera. Ol ka'ee fudhate gurbaan raarabaa shuukaa ha mi'aawu waan si harka jiru atoo as jirta mana zarmaan zarii keetu mi'aa. Qe'ee abbaa faana keetu mi'aa. Dookimentii biraa zarii keetu mi'aa. Waan mana maatii kee jirutu mi'aa. Waan ati baattee joortutu mi'aa. Ijoollee mana keetu mi'aawu. Nama si wajjin oolutu mi'aa. Yeroo sadii mi'aayeera jedhi maalu. Tokko lama isanuma. Mee warri mi'aawu har'a kaase warri mi'aawu har'a kaase warri mi'aawu. Waatu mi'aawu wartan obbukkee darbiti maatii keef. Hey! ከዛሬ ጀምሮ ጣፋጭ ይሆናል። በሩ ከገልገላስ አብሪቾታ ሴካታ ብራባ ፍጤ ለለበ ቀልማ ያ ኢላ 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 አማሰ ስኬሳ ኢየሱስ ስለደቦማ አራጀል ቀበ ኢሳዳው ምትሰሚያው ስኬሳባ ሃሌሉያ ሚያ ስኬሳባ በርሲሳ ሚያቱ ስኬሳባ ራጁማ ሚያቱ ስኬሳባ መገለጥ ሚያቱ ስኬሳባ ፈውሲ ሚያቱ ስኬሳባ Barsiisa mi'aatu si keessaa ba'a. Inni mi'eessu si keessa jira.